يا ركفوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو كان فيديو دباتي يرو إير أفكار دام كنت إني فيديو دفيتين جرا إير فيدا ما بليون كيا إني إسن أرجتان كوني إني فرين كان داكمين كوني يو داكمي أكا جمانت قرتان كان جراجة جورا maqaan isaa gargaa jedhama yookaan immoo ayna jamal jedhama. Wanti ayna jamal jedhamee fakkuma argu jirta waanuma ija gaala fakkaatu mala ayni jamal jedhamee na fakkaate. Ayni jamaliin kun ija gaalati. Egaa obboleewwan kiyyaa garga alleen jedhama jechuudha. Gargaa kana hin ho'istan xiqqoo ni ho'istanii yoo hin ho'isnellee booda waan ho'istaniif rakkina hin fidu. Ergasii immoo caccabsuu qabdan kan laaxaatti isin jalaa rakkata waan ta'eef akkanatti mooyyetti diqquma caccabsuu qabdan. Feetan peestaala qulqulluutti illee sufura irratti galabbaxxanii jala fooxaa geettanii achitti gadi rurrukutu akkuma nama godhaa jiru kana gootanii bubbutuchuu ni dandeessan. Erga bubbutichatanii hoo maal gootan? Erga bubbutuchinee geessinee dirrasaa wal qixxeessinee haala kanaan caccabsine finnee kan laaxatti neynaa jechuudha. Kunilleen inni diiman argitan kuni isa xafuunaa keessatti argitan kanadha. Inni diiman kunoo maal jedhama? Maqaa isaa looziidha. Loozii hamraadha. Maqaa loozii kanaa mootuu isiniif barreessa guutuu isaa aynatoota loozii kanaa jechuudha. Looziin tokko sin jira. Aynata lama garuu isaan loozii bata'anii bifaan wal dhabanii akkanattis ilaaltanii bitachuu ni dandeessanii. Ani immoo gara koomentii jalaatti description jala isiniif barreessaa inshaallah maqaa isaa jechuudha. Inni kun kan isiniif dhufe yaansoona loozii bifa lamaatii fi yaansoonaa fi gargaa isiniif fide. Wantoota afran kana qofa isiniif fide. Wantoota afran kana yaansoona tana hin beektan jedhee yaada ofitti assisitanillee ilaaluu dandeessu. Yaansoonni dawaa hedduu of keessaa qabdi. Dhiigni keenya akka faca'u taasisti. Akkasuma immoo baakteeriyaa dhiiga keenya keessaa akka du'u taasisti. Loozicha kanallee dawaa hedduu qaba. Miidhaginaaf illee isin fayyada. Pirootiinii garaagaraa of keessaa qaba. Viitaaminaanis guutamaadha. Dhiibba malee faayidaa qaba jechuudha. Egaa inni looziin kunillee kaajuu jedhama. Inni looziin jallataan kun kaajuudha. Ani ho'ise hunda isaaniitu xiqqoo si ibiddarratti ho'isee jira erga qulqulleessee geesse. Egaa obboleewwan kiyya jara kan hunda erga ho'istanii mee amma yaansuun haa daaknu. Yaansoonni firee xiqqishoolee kan moona fakkaattu. Kan moona fakkaatti yaansuuna jedhamti. Danfisanii yeroo marsaa je'allee yoo dhugan marsaan je'aa sun osoo isin dhukkubin karaa lukaas ta'ee duwida akkasumaan dhuuraa gaditti ciniinnaa tokko maletti isinirraa akka bahu taasisa jechuudha bishaan yaansoonaa. Akkasuma immoo dhiigni keenya baakteeriyaan dhiiga keenya keessa jiru akka du'u taasisaa jechuudha. Faayidaa yaansoonaa hedduudha. Guddaa qofaa fi miti daa'immaniif illee dawaadha. Yaansoonallee ni ho'istan erga ho'istanii kan laaxan naqxanii akkuma isin agarsiisa kanatti daaktanii jechuudha. Erga daakee booda meeshaa mi'a qulqulluutti galabbateen jira. Hin urgaahu jechuudha. Wallaahi laazum akkatti urgaahu yeroo istanii daaktan jechuudha. Yaansoonni kun bakka foolii kana hunda tolcha jechuudha. Looziiwwan kanneen hunda foolii isaa balleessee akkaan urgeessa. Faayidaan looziiwwan kan hojii fayyadamu furdina irratti illee gahee guddaa qaba jechuudha. Yaansoonni kuni ammallee mootuyyuu furdina qofaa miti waa hedduuf fayyada. Miidhaginaaf illee ni fayyada dubartootaaf jechuudha. Mana xiqqaal'oonsaa kan jedhamu qaamota dubartii karaa hormooniitiin wal qabateen miidhagina guddaa fidaa jechuudha. Sababa kanaaf yaansoonii kanatti isiniif make feetan immootuyyuu kan moonas xiqqeeffattanii itti makachuu ni dandeessan. Qulqullina dhiiga keessaniitiif gaarii waan ta'eef jechuudha. Kan moonallee itti makachuu ni dandeessan. Erga kana gootanii booda maal gootuu isinitti fakkaate? Kana gootanii booda obboleewwan kiyyaa daaktanii hunda isaaniitu gosoota nama isin agarsiisa afranuyyuu hin daaktanii isa kanallee ayna jamalii kana jechuudha. Wanti an harkaan tuqee isin agarsiisee fi akka naa'ima ta'ee qibaatii isaa ganarratti isin agarsiisuu barbaadeeti. Garuu kaameraan ni dimmisa yoo siisanii kanaafi mee yoo addaan isin hin laaltanii naa'ima waan tokko firee shakakkeeraa hin qabu irraa angulaaltanii deebistanii yoo daaktan zayitima fakkaata. Akkuma zayitii isin dibamaa jechuudha yoo daakamu. Inni kun ayni jamaliidha. Ayni jamalillee akkamatti diqeeqa gootanii daayitan. Daqiiqaa isinitti fudhatummaa yoo daakamu hunduu shakakka kunan takkamaan bullaa'ee daakamaa jechuudha. Egaa asumarratti gadi naqxanii saanii tokko keessa naqxanii miksii walitti gootanii egaa ammallee daakee xumuruuf ka'eetiin jira. Ammas isa daakee achuma yaansoonuma dura daaksan irratti ayni jamalii daakellee itti gadi naqee jechuudha.
ammas ayni jamal faayidaa hedduuf keessaa qaba miidhaginaafis ta'ee pirootiinii fi wantoota garagaraa viitaaminoota gosoota garagaraatiin guutamaa kan ta'edha. Ayni jamal dhugaa dubbachuuf biyya arabaa kanarratti faa baay'ee beekamaadha. Faayidaan isaa soorata qaamaa irratti baay'ee faayidaa guddaa qaba. Dhiibbaa hin qabu. Wanti kamuu akkuma faayidaa qabu dhiibbaa parsantii ta'een hin dhabu. Garuu akkaataa itti yoo fayyadaman dhiibbaa hin qabne jira. Fakkeenyaaf wantoota kana keessa waan ayyaansoon isinii filadhee naqeef akka zayinni hin baay'anneef jechuudha. Zayinni kun immoo yoo qaama keessanii baay'ate asasiyyaa isiniif ta'uu danda'a. Hooksisa qaamaa fa'aa waan garaagaraa. Saniif immoo yaansoonni dawaa guddaadha. Saniif yaansoon itti dabale. Egaa looziin isiin xiqqoo waan jallattu fakkaattuun illee kaajuu jedhamte jechuudha. Maqaan isii kaajuu yoo jettan bifa isiitinuyyuu suppermaarkeetta kamittuun argamti. Kamittuu mana arabaa dhabamteeyyuu hin jirtu. Isaaniin fayyadaman muka siraata jedhanii fayyadaman waan ta'eef jechuudha. Hin wallaaltan jechuu barbaadeeti. Ergaa kunniin isin argitan gosa sadii jechuudha. Amma kanatuyyuu nu hafe looza hamraa kana. Looza hamraa kanallee ni daakana. Amma kaajuun sun yoo daakan akkana jirti. Anoo iseen magaalatti malee adii aannan fakkaatti yoo daakan jechuudha. Nama isin dhibdu yoo suu daakamte isiin hundumarraa yoo suu bullooyitee daakamte jechuudha. Hundumaa caalaa akkuma yaansoona bullooftee yoo suu daakamte jechuudha. Ergaa hunduma isaanii daaknee haala ganaa walitti nannaqnee walitti daballaa jechuudha. Amma looza hamra hafe looza hamrallee daaknee asmarra daballa. Erga si obboleewwan kiyya maal goonaa yoo jettan miiksii gootanii ol kaayyattan feetan namoonni soorata ganama soorata naashifa nyaachuu barbaadan jechuudha. Qursii irratti soorata naashifa yoo jenne soorata injijiine waan akka agartee qixxaa firfirii qixxaafaa warri barbaadan firfirii qixxaata irratti illee maankaa tokko fuutanii itti walitti miiksi gootanii nyaachuu dandeessan. Isa amma walitti miiksii gootan kanaa jechuudha. Ammallee aannan dafeeffattan kanatti maankaa tokko ganama naqxanii sa'aatii aannan dafeeffattan kamuu guyyatti yeroo 3 ta'u yeroo 2 itti naqattanii waliin dhoyitanii dhuydan. Aannan sanirra zayitillee waan fakkaatu yoo isin mul'ate rakkina hin qabu. Walitti miiksi godhaatanii dhugaa sukkaara wajjin ni mi'aa malee foolii badaa tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Dhandhama badallee hin qabu. Inni kun soorata furdinaati jechuudha. Ammoo hundisaatuu walitti miiksi godhuu waan barbaadeef asirratti tirii irratti gadi naqutti jira jechuudha. Saanii natti xiqqaatte. Egaa namoonni naannoo an jiru jiraattan yoo isinitti tole naannoo qaxaariin jira fakkeenyaaf isiniifis hojjedhee qopheessuu hin danda'a. Qopheessuun nuuf mijjatu yoo ka jettan taatanii birrii keessan danda'attanii jettan ani miiksii walitti isiniif godhee inshaallah waan ifaajee kiyyaa qofa irratti isin saabbadhe isiniif bakka isin jirtanitti isiniif erguu ni danda'a. Suwaaqa keessan ergattanii fudhachuu ni dandeessanii qopheessee jechuudha. Isaanan kana fakkeenyaa fi ani haala gabaabaa wantoota 4 bichaa qopheessee kanaan dura gara wantoota 10 ol miiksii saniin viidiyoo hojjedhee jira. Namoonni dandeettan isa saanfaa osoo fayyadamtanii qaamni keessan guutuun haala bareedaa ta'e wal qixxatee rifeensi keessan biqilaa qaamni keessan osoo burciin isinitti hin bahin fuulli keessan guutuun qaama keessanii wal egaa obboleewwan tiyya haala kanaan walitti miiksi gootanii furdina keessanii fayyadamtanii yeroo gabaabaa keessatti warroonni mormi keessan jallee akkasuma lafee qaama keessanii bakka kamuu keessattuu sarbaa keessan keessattuu dabbaa keessan haala ajaa'ibaatiin isinii furdisaa kuwaan ofii kiyyaa fayyadamaa ture. Hanqal'ina raanan barwaanidha. Namni na beeku ni garuu amma alhamdulillah zariin qal'ina. Haqalladhu malee alhamdulillah qal'ina hin qabu. Bakka waan qalloo jedhamu qal'inni uumamaa kiyya yoo ta'in ala borciin isinitti hin bahu. Ammallee yeroo gabaabaa keessatti mee ji'uma takka osoo addaan hin fufin akkana dalagadha. Kun amma ji'a tokkoof isiniif taa'u akkana dalagadha. Ji'uma takka dhaabbata koomanii godha. Ganamas sa'aatii misaa boodas yookaan laaqana boodas akkasuma irbaata boodas ima fayyadama. Hatta yoo dhabdan aynatoota isinitti fayyadamuu qabda isinii himaa dhagaha. Yoo haliiba dhabdan haliiba ittiin dhuydaniin yoo dhabdan tamiraan fayyadama. Akkam gootan beeytanii tamira firee torbaa qoola keessaa baastanii saanitti gootan. Isa kanarraa mootuyyuu maankaa lamaa fiddanii tamiratti gadi gootan. Miiksi waliin gootanii erga sanii mootu
bishaan wajjin tamir musa waliin nyaatanii jechuudha. Wallaahi ajaa'ibatti mi'aaye ajaa'ibatti uma tokkoyyuu hin jedhu isin nyaachisa akkasitti illee ganamas akkasitti nyaachuu dandeessan garaa qullatti faa fajrii booda horii salaatanii fajrii booda haala sanii fayyadamtan hedduu isin fayyadaa jechuudha. Akkasuma sa'aatii misaa boodallee yoo zibaadii mana keessan keessa jiraatu yookaan rubaa isa jedhamu kana zibaadii kanatti godhattanii maankaa lama zubaadii tokkotti guutanii nyaachuu dandeessan yoo feetan maankaa tokkos jechuudha. Waan qadaan godhina guyyatti yeroo sadi fayyadama maankaa tokkoon ta'e maankaa lamaan ta'e jechuudha. Mirga keessan garuu lama yoo fayyadamtan haguma sana soorata jabaa faa nyaatanii irratti soorata keessan tartiiba soorattanii jennaan ajaa'ibatti furdattu. Haliiba faa wajji carraa argattanii fayyadamtan taanaan ajaa'ibatti furdattu. Yoo feetan shoorbaa wajjinis akkuma isiniin jedhe fayyadamuu dandeessu. Hin fayyadamne taanaan immoo hin laalinaaf viidiyoo kiyya yookaan fayyadama obboleewwan keessan yaasifeessu. Inshaallah nama milkaa'u isin haa godhu. Nagayaan naaf tura. Laayik, sabiskiraayib gochuun dagatinaa isin jaalladha. Wassalaamu alaikum.